بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريان كي كم جرت نجا كيسني فيا كيسني بقى نجا جراتني سنين جدا. إن شاء الله هرأ وني سنين تمول السوبر بعدي إن شاء الله أعرفي تبكو أبي نسا أبي بريدا لا أبي يروبا سنين تمول إساوا يا أبي كنا لي سنين تمول إسا كذا أبي كنا فيادم إتي فيادم أبي كنا لي سنين تمول إسا جد توري هرأ بروسو جدو هرأ ساعتي كنا جاي ليفهم سنجافدا bilbilatu video na waraabuu dide jechuudha. Inshallah har'a fedha rabbiitiin inshallah sinif dhufee jira. Appiin illee kana appii kana yeroo baay'ee mooyyuu buufatanii itti fayyadamtanii akkaataa itti fayyadama isaa isinitti himaa jedhee video sadii irratti dubbadhee ture. Inshallah amma isinitti himaa jechuudha. Appii kana jalqaba pilaastorii keessa argattu. Pilaastorii keessa mooyyuu yoo lakkii pilaastorii keessa ganaa barreessinaa jettanii inshallah linki isaa video amma waraabaru kana jalaan isiniif kaa'a jechuudha. Akkuma gadi buuftanii waan tokko hundi isin gaafatu hin jiru. Eega gadi buuftanii booda irruma seentu. Irra eega seentanii immoo akkanatti isiniif ba'a. Inshallah keessa seenaa jira. Akkasitti isiniif ba'a jechuudha. Akkasitti isiniif ba'a. Kan itti barreesse waan ta'eef keessaa baane isinitti mul'isa jechuudha. Kun akkasitti isiniif ba'a. Akkasitti yoo isiniif ba'e immoo as keessatti kan barbaadan irra godhachuu hin dandeessan garuu kan qarshiidhaan bitamus ni jira waan ta'eef tokkotti fayyadamuu hin dandeessan jechuudha. Kan qarshiidhaan hin bitamne ilaaltanii yoo qarshiidhaan barbaadanis kan bareedu ilaaltanii qarshiidhaan bitattanii yoo lakkii kan qarshiidhaan hin bitamne barbaadna yoo jettan illee baay'eetu as keessa jira. Amma kunniin kan qarshiidhaan bitamu miti. Asiin gadi buuftanii gadi buusuu ni dandeessanii ammas kan barbaadan jechuudha. Ammas kanallee yoo gadi buufadha jettee akkasitti gadi buufattanii jechuudha. Mee fakkeenyaaf asuma irratti tuqee akkasitti isiniif bu'a. Dafee isiniif bu'a jechuudha. Waa tokko isin nuun jedhu isin hin barbaachisu. Akkanatti isiniif yoo amma fakkeenyaaf as tuqxanii akkanatti isiniif dhufaa jechuudha. Isa kana isin maal godhuu qabdanii iddoo kanarra iddoo jalqabaarra akkanatti kan dhufusan bakka waan akka eenyu kana jiru kana asii haxxanii maqaa YouTube keessanii san barreessitan. Amma fakkeenyaaf qamariyaa tube jedhee barreesse save godhee yoo jedhee akkanatti naabba'a. Akkanatti immoo yoo naabba'a ani immoo maal godha qubee isaa bareechifadhaa jechuudha. Qubeen kunniin illee cufaan hin jira. Kan cufaa kana kan qarshiin bitamu jira jechuudha. Isin immoo as keessaa filattanii kan qarshiidhaan hin bitamne laaltanii irra godhachuu ni dandeessanii jechuudha. Mee amma fakkeenyaaf asirratti haa godhu. Asirratti godhee na eegamee dhiifama. Asirratti yoo godhe akkuma argitan kana kun kan qarshiidhaan bitamu jechuudha. Amma akkanumatti booda iddoo kana asitti arguu jirtanii bakka asitti akkaataa ani qubee kana kan guddaa yoo barbaadanii isa qal'aa kana yoo barbaadanii isa barbaadan irra godhatanii jechuudha. Amma kanaas fakkeenyaaf jalqaba kanarra jira. Amma asiin akkuma argitan kana iddoo kana tuxxanii akkasitti gadi buufachuu dandeessanii jechuudha. Kanatti fayyadamuu barbaadan. Kunniin kan qulfii kunniin immoo kan hin banamne jechuudha. Sirumaa yoo hin banamne qarshiidhaan bantan malee waan ta'eef. Okay. As keessaa mee fakkeenyaaf tokko kana filadhee ammallee iddoo kanatti caafii isaa irratti yaani kalarii barbaade itti godhadha. Amma fakkeenyaaf mee diimaa yoo godhe akkanatti akka bareechee mul'atuuf jecha akkasitti godhuu ni danda'a jechuudha. Ammallee kana seef godhee ammas irruma deebi'ee iddoo makanaan ammallee iddoo kaniin hin jira. Dudda duuba isaa akkaataa xiqqeessuu wayim guddisuu akkasitti jira jechuudha. Appii bareedaadha. Ammas as yoo gadi siqxanii iddoo kana asiin yoo dhooftanii akkaataa bu'iinsa isaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf kunniin kan qulfiiti. Akkuma argitan kunniin jechuudha kan qulfiiti. Kan qulfii hin taane immoo hin jira. Kun kan amma fakkeenyaaf akkana gadi bu'a. Amma kana immoo jala olaa dhufuu yoo barbaadanii ammallee iddoo kanaan jijjiiruu hin dandeessa. Iddoo kanarra yoo godhattanii amma kana akkasitti
godhuu hin dandeessani. Ani kunoo bakka maqaa kana akkasitti ni zozzooraa jechuudha. Kanammoo idduma san dhaabatee akkasitti sosocho'aa jechuudha. Argitanii jirtanii mee kanuma irratti dhiisee amma asittillee bakka kaanittillee akkasumatti sirreessuu ni dandeessina jechuudha. Mee kana asirratti eega dhiifne xiqqoo kana adeemne dhiifama. Xiqqoo kanatti adeemne mee maqaa akkuma argitan kana akkasitti ba'a. Ammas iddoo kana irraa balleessitanii mee fakkeenyaaf subscribe naaf godhaa jedhee tan barreessa. Naaf godhaa jedhee gaafa barreessitanii akkanatti keessanii qubeen kun natti hin tolle waan ta'eef qubee isinitti tole keessa filattanii akkasitti amma fakkeenyaaf kun natti tolee jira. Qubee hunda naaf hin baafne malee kun yoo qubeen isiniif hin baafne ta'e bakka xiyyaa kana akkasitti qabdanii zoorsiftanii wal qixxeessitanii jechuudha. Akkana eegootanii booda kalarii isaa fi akkaataa itti adeemsa isaa ammoo akkaataa itti sosocho'iinsa isaa gaafa barbaaddanii bakkuma isinitti mul'isa isaan tuqxanii iddoo kana jechuu barbaadeeti iddoo kana tuqxanii bakka barbaaddanii itti nu jedhachuu hin dandeessanii jechuudha. Akkana hayya okay yoo goone amma gaafa banne amma mee yoo banne akkasitti maqaan kiyya naaf ba'ee jira. Akkanatti ba'ee jira jechuudha. Amma wanti nu hafe maalidha? Iddoo subscribe kan jedhu yookiin immoo YouTube kan jedhu bakka suuraa kana akka suuraa jiru kana tuqxanii YouTube kan jedhu kanarra haa kennume. YouTube kan jedhu kana akkanatti xiqqeessitanii gubbaa kanarras jala kanarras bakka barbaadan kaayattanii jechuudha akkasitti. Booda immoo asitti ni jira iddoo kana subscribe kan jedhu kana jira. Iddoo kanas yoo barbaadan tuqxanii akkasitti amma fakkeenyaaf kana yoo tuqe kan qulfiittis ni jira. Akkuma isinitti himee qulfiinis ni jira. Akkasitti sirreeffachuu ni dandeessanii jechuudha. Kan subscribe jedhus yoo barbaadan kan YouTube jedhus yoo barbaadan akkasitti irratti sirreeffachuu dandeessanii jechuudha. Mee kana eega jennee booda kana eega akkas goone amma fakkeenyaaf kana eega asirra kaayadhee asii iddoo kanaan kaa'uu barbaada. Save irratti godhee ka'ee yoo bantan kunu akkasitti banamaa jechuudha. Mee ammas iddoo kanatti ammallee iddoo kana sissitanii iddoo kanatti ammas kan biraa kaayachuu barbaadan asuma keessa barbaadatanii waan barbaadattan irra kaayachuu dandeessanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf mee kana irra haa kaayadhu iddoo kanaan YouTube kan jedhu kana iddoo kanaan akkasitti yoo kaayadhe as kanallee save godhadha jechuudha. Amma wanti nu hafe maalidha? Teekistii waan hundayyuu as jala ni jira. As jala waan hundayyuu itti guutattanii amma kan nu hafe iddoo akkaataa itti nashidaa yoo barbaadan quraana irra kaa'achuu dandeessan jechuudha kanarratti. Bakki irra kaa'achuu dandeessan isa muuziqaa kan jedhu keessa seentanii eega isa keessa seentanii booda kan as keessa jirus yoo barbaadan kan as keessa jiru immoo naaf hin ta'u yoo jettan jalarratti kan hin jira jechuudha. Isa tuqxanii yoo jettan akkasitti isiniif ba'a jechuudha. Isiniif yoo ba'e isa san irra tuqxanii eega irra tuqxanii booda isiniif baasa obsaan eeggadha. Eega irra tuqxanii booda akkanatti isiniif ba'a. Isin immoo iddoo kana akkasitti zoorsiftanii jechuudha. Kanallee immoo 200 godhattanii 200 dhufu dhiifama. 200 dhufa yeroo tokko waan ta'eef. Amma asiin okay gootanii kaasanii yoo bantanii alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala akkasitti isinii ba'a jechuudha. San booda immoo eega waan kana hundayyuu guuttattanii fixanii akka isinii mijatutti eega guuttattanii fixanii iddoo kana tuqxanii save godhattanii jechuudha. Kun akkasitti zooree gaalarii keessan keessa isiniif seenaa jechuudha. Kanuma isiniin jechuu barbaade obboleeyyan kiyya waan isiniin galle gaafadhaa isiniin jedha. Nagahannaa tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.